keessumaa namoota haaraa hedduu isin kan gargaaru yoo dhiistan immoo waan baay'ee danjaras ta'e akkamitti telegiraamii keessan irraa seetingii lama qofa sirreessuudhaan waan balaa telegiraamii keessanitti dhufu akka telegiraamiin keessan aakii ta'ee fi aakii hin taane akkamitti akka isin adda baafattanii yommuu aakii ta'e akkamitti akka jalaa baafattan akkasumas telegiraamiin keessan istoreejiin isaa isin jalaa guutee biizii ta'ee bilbila keessan biizii godhee isin rakkisa yoo taate akkamitti akka isin itti gargaaramtan isinitti agarsiisa. Kallattumaan gara viidiyoo isinii qabadheetti dhufetti waliin haa dabarru. Gara appilikeeshinii telegiraamii keenyaa keessa seennee yookiin telegiraamii aappii keessa seennee kallattumaan seetingiiwwan sirreeffamuu qaban lama meen poointii warreen ta'anan isinitti agarsiisa in sirreeffattu. Akkuma gara telegiraamii keessanii keessa seentaniin akkuma gara telegiraamii keessanii keessa seentanii yookiin aappii telegiraamii keessanii keessa seenuudhaan sararoota sadan gara gubbaarra jiran kana irra kilikii gochuudhaan kallattiin gara seetingii keessanii deemtu. Aappii akkuma seentaniin sarara sadan kana irra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa seentanii seetingiiwwan gurguddaa lamaan isinitti agarsiisa. Jala kan dhaabbatanii bakka seetingii kanatti kilikii gochuudhaan gara seetingii keessa seentu. Gara seetingii keessa akka seentaniin wantoota garaagaraa isinii fida. Akkuma argitan chat setting, preface and security akkasumas notification and sound jedhee data and storage, power saving, chat folder, device jedhee waan garaagaraa fida. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu keessumaa namoonni haaraan jalqaba gara telegiraam dhuftan yookiin immoo telegiraamii appilikeeshinii daawunlood godhatanii instaal godhatanii gara keessaa seentan immideetilii akkuma gara keessaa seentaniin isteepi nama isinitti agarsiise kana hordofuudhaan gara seetingii kana dhuftanii waan kana dirqama sirreeffachuu qabdu. Kan inni sirreeffatta yoo ta'aate daqiiqatti telegiraamiin keessan bilbila keessanii istoreejii bilbila keessanii fuulii gochuudhaan bilbilli keessan akka inni biizii ta'u isin jala taasisa. Kanaaf jalqaba irratti bakka daataa enda istoreejii yookaan kilikii gochuudhaan gara keessaa seentu. Daataa enda istoreejii irratti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan namoonni fayyadamaa turtan daataa isin fayyadamtaniif akkasumas istoreejii isaa asitti liistii isiniif godha jechuudha. Yoo istoreejiin isaa guddaa ta'e irra kilikii gochuudhaan akka asitti ilaaltanii salphaatti bakka clear chat jedhu kanatti kilikii gochuudhaan istoreejii isaa gadi hir'isuu dandeessu. Edda kana hir'istaniin booda jalqaba gaafa bantan kan nama kamiillee akka kanatti jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti kuni biluu ta'ee jira jechuudha bakki kun. Automaatik miidiyaa daawunlood kan jedhu kun akka kanatti biluu ta'ee jira. Kun baay'ee hamaa fi istoreejii bilbila keessanii kan fuulii godhudha. Maal yoo jettanii otoo isin hin eeyyamin ofuma isaatii viidiyoo, footoo fi faayilota barbaade waan telegiraam irra jiru kamillee daawunloodii gochuudhaan istoreejii bilbila keessanii akka isin jalaa guutu taasisa. Kanaaf kana immediately gara kana dhuftanii yookiin immoo akkuma telegiraamii seentaniin gara kana dhuftanii gara seetingii kana dhuftanii daataa enda istoreejii kan jedhu kan jala seenuudhaan bakka kana dhuftanii warreen kana sadan cufaa gochuu qabdu jechuudha. Irra kilikii gaafa gosin gootan akkanatti cufamaa deemaa jechuudha. Jalana yoo argitan disabil jedha jechuudha. Disabil akka kanatti hunda isaa sadan isaayyuu kiloosii gootu. Kana gochuun hedduu isin gargaara. Kun hedduu faayidaa guddaa isiniif qaba. Seetingii kana akka kanatti sirreeffachuudhaan suura isin barbaadanii fi faayila isin barbaadan qofatu daawunloodii isin ta'a jechuudha bilbila keessanitti. Kana yoo hin cuune garuu ofuma isaatiif waan ofii isaatii barbaade hundumayyuu waan argee daawunloodii gochuudhaan tokkoffaa irratti daataa keessan isin jalaa fixa, lammaffaa irratti immoo istoreejii bilbila keessanii akka inni fuulii ta'u isin jalaa taasisaa jechuudha. Kun hamaa waan ta'eef kana akka cufattan jalqaba irratti kana isiniif qabee dhufeera. Inni lammaffaa irratti isinitti agarsiisu immoo telegiraamiin keessan aakii ta'ee fi ta'uu dhiisuu isaa akkamitti akka isin cheekii gootanan isinitti agarsiisa. Telegiraamiin keessan namni biraa fayyadamaa jira. Yeroo baay'ee iskaamaroonni adda addaa waan baay'atanii fi telegiraam chaanaalii keessan isin jalaa fudhatanii isinii deebi'uu dida yookiin meeseejii isinii erguu dida gaafa isin bilbilatti loogiinii gootan loogii isinii hin godhu jechuudha. Sababiin isaa diivaayisii garaagaraa irra waan jiruuf jechuudha. Kanaaf kana jalaa ooluudhaaf jalqaba irratti cheekii godhattu, lammaffaa irratti immoo jalaa rimuuvii gootu jechuudha. Akka nama sana jalaa harkaa ba'u gootu jechuudha. Kana gochuuf as jala isaa kana dhuftanii bakka diivaayisis jedhu kanatu jira. Bakka device jedhu kanatu jira jechuudha. Iddoo device jedhu kanatti kilikii gochuudhaan gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin telegiraam chaanaaliin keessan device inni keessa seenee yookiin immoo bilbila yookiin kompiitara inni irra seenee jiru isiniif liist godha jechuudha. Fakkeenyaaf fankiyya jalqaba irratti bilbila kana keessa seenee jira. Lammaffaa irratti immoo akkasumas HP laayitbuukii kompiitara kana keessa jira jechuudha. Kana lamaan keessa jira. Bakka isaa akkuma argitan Addis Ababaa Itoophiyaa jira. Addis Ababaa Itoophiyaa jedhee bakka kana jira jechuudha. Lookeeshinii isaa faana akkasumas guyyaa isaa faana. Kana lamaan irra jira. Fakkeenyaaf kun kompiitaraan itti fayyadamaa jirudha. Inni tokkoffaarra jiru immoo bilbilaan itti fayyadamaa jirudha jechuudha. Kana lamaan qofa irra jira. Fakkeenyaaf kompiitara keessaa baasuu yoo barbaade kompiitara kan kee miti yoo ta'ate isin namni biraa aakii isin jalaa godhee jira yookiin immoo nama biraatu telegiraamii keessatti fayyadamaa jira yoo ta'ate asitti liistii isinii godha jechuudha. Namoota telegiraamii keessan isin jalaa aakii yookiin isin jalaa atanii itti fayyadamaa jiran. Kun hedduu isin fayyada. Erga kanatti isinii fideen booda maqicha liistii godhee isinii fida. Tokkoffaarratti bilbila keessan isinii fida. Lammaffaarratti immoo kan nama isin jalaa atee sana isinii fida.
Fakkeenyaaf kan kompiitara kanarraa baasuu yoon barbaade yookiin immoo sanni neelaa ate sana irraa baafachuu yoon barbaade irra kiliikii gootu. Irra gaafa kiliikii gootan kanatti fuula kana isinii fida jechuudha. Kanatti fuula kana isinii fida. Guyyaa isaa faana appilikeeshinii kam akka ta'e akkasumas waa hunduma isinii fida jechuudha. Bakka tiriitiment jedhu kanatti kilikii gochuudhaan bakka qa'ee kanatti kilikii gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii keessaa baafattu jechuudha. Ani kana waan keessaa baasuu hin barbaanneefan itti deemuu hin barbaanne. Asuma kilikii gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii keessaa rimuufii gootu jechuudha. Daddafee rimuufii isin jalaa ta'a. Akkanatti eeggachuu dandeessu telegiraamii keessan. Kanaaf telegiraamii keessan akkanatti eeggadhaa. Balaawwan kana lamaan irraa oola. Inni jalqabaa storage keessan isiniif qusata. Inni lammaffaan immoo sakuriitiin keessan akka isin eegamu isin gargaara jechuudha. Sababiin isaa telegiraamiin waan faayidaa guddaa qabuu fi akkasumas yeroo ammaa kana maallaqa adda addaa hojjechuudhaan kan beekamudha jechuudha. Waaleetii mataa isaa qaba. Akkasumas telegiraamii garaagaraa banachuu waan hin dandeenyeef lakkoofsa bilbila keessanii tokkichaan telegiraamii tokkicha qofa waan banattaniif kun faayidaa guddaa isiniif qaba. Akkanatti itti gargaarama. Faayidaa guddaa waan isiniif qabuu fi viidiyoo kana laayikii gochuun dagatinaa akkasumas sheerii gochuun obboloota keessan biroo biraan gahaa sabiskiraayib gochuun warri haaranis yuutuub kana kanatti dabalama. Gaafii keessan immoo koomentii irratti barreessaa. Gaafii barbaadan dhimma viidiyoo editingii wal qabatu dhimma appilikeeshinii garaagaraatiin wal qabatu waan barbaadan immideetilii viidiyoo isaa hojjedhee isin biraa ga'uu danda'a. Akkasumas immoo appilikeeshinii barbaadan liinkii isaa isin erguu nan danda'a. Kanaaf itti gargaaramaa gaafii keessan koomentii irratti barreessaa. Namoonni hedduu akkan sirriitti viidiyoo isiniif hojjedhuuf na jajjabeessaa jirtan immoo guddaa galatoomaa isin jedha. Nagaan naa turaa. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.